Ashama harka fuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii isiniin jedhaa har'a barumsa bareedduu takka kan isiniif taati jedhee qabadhee kara keessan dhufeera. Har'a immoo gaadaa tokko tokko keessa laallamee egaa ka dubartiin mana keessa laaltee hin quuftu. Mana keessa walumaan ilaalla warri dhiirallee taanan bira hin darbinaa viidiyoo kan maaliif barumsaadha manni kan dubartii qofaa miti kan dhiirati illeedha. Egaa ka yeroo baay'ee nuti manuma bareedaa haa jaalannu malee dhiirrillee mana bareedaa jibba jechuu keenya fi miti. Kanaafuyyuu warri isinitti tolee viidiyoo kana laayik gochuudhaan hiriyoota keessan bira gahaa sheeris waliif godha isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo yaada qabda saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Naa barreessuun dagatina warri nafaana turtii gootan jalqabaa hanga dhumaatitti hedduu tokko garaatoomaa isiniin jedha hordoftoonni koo dhugaa dubbachuu fi kabajaan ani isiniif qabu onnee irraa sababbiin isaa isin ijoollee cimtuu ijoollee baay'ee naamusa qabeessaa fi ijoollee jaalalaan beekamteedha jechuudha warri na hordoftan dhugaa dubbachuuf namni nama kabaju ofii isaatiif kabajama namni namaaf waan gaarii yaadu ofii isaatiif wanti gaariin isa qaqqaba kanumaadha jechuudha wanti gaariin lafa kanatti nu dalagnu waanuma gaarii haammachuudhaaf isiniin jedha kanaafuu gaarummaan keessan akkanumatti taafuuf isiniin jecha warri immoo chaayinaal ayyaantu asallatti faarawaa taatan uggaraatan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'a akkasuma warroonni bilbila na gaafattan jirtu bilbili kiyyaallee asuma keessattan jalqabumarraan isinii kenna jechuudha sababbiin isaa warroonni viidiyoo xiqqoo laalanii too irraa baatanii jirtan ejaa ta'eefuyyuu warroonni immoo irra buttanillee yaadan hubattan waan ta'eefu awwan isinii barreessataan bileelii gubbaarratti isin argattanii duwwaa 945 82 67 45dha. Duwwaa 945 82 67 45dha bilbilli koo isiniin jechuun jaaladha. Maaliif yeroo baay'ee wanta bilbila kiyya dhumarratti hoggaan dubbadhe koomentii jalatti ijoollee baay'eetuyyuu bilbila keenaan jettanii na gaafachaa jirtu jechuudha. Garuu taambilee irratti illee isinii kan teechisa. Isiniin jedha egaa ka har'a maalan qabadhee dhufe soofaa yeroo darbe irratti hojjedhee jira baay'izawii ammi kun mana namaatidha. Akkamitti soofaa akkamitti tuyyuu mana keenya bareecha gatiin isaa hoo meeqa biiffeen xiqqoon bootaa hin fudhanne saaloonii keessatti qixib jettee garuu bareedinaaf iddoo duwwaa qabdeetoo kan teessu taate hoo agammee yeroo darbe viidiyoo biiffee hojjedhee tan ture ka biiffee xixiqqoo wantuun mana keenyallee fixu jedheen dubbadheetoo ture viidiyoo isa duraa biiffee irratti hojjedhe laaluu hin dandeessan jechuudha kan soofallee laaluu hin dandeessan soofan kun baay'ee bareedadha gatii isaallee ammumaan isinii hima ni dhageessu jechuudha obsaan dhaggeeffadha hanga dhumaa yoo dhaggeeffattan barumsa guddaarraa argattu jedheen abdii qaba egaa ka haadha mana kanaa xiqqoo ishee ni dhukkuba ijaa ta'eef malee qabadheen isinii dhufaan ture akkamiin akka jalqaba maal akka hojjetaniitu mana kana biyyuma keessadha yookaan shamara biyya arabaa deemtee miti jechuudha biyyuma keessatti hojjetaniitidha jechuudha kan kana bitatanii garuu barumsa guddaa guyyaa tokko qabadheen isin dhufa haadha mana kanaa jechuudha. Ba'uurri hojii ishee maal akka ta'e ergasii jijjiirama maaliitiin akka mana ofiitillee jijjiirtee ijoollee ofiillee akkamiin akka barsiisaa jirtu guyyaa tokko qabadheen isin dhufa har'a mana kootii miti kun egaa kan mana kooni beektu jechuudha maal akka jiru teechoon maalii akka jiru isin barsiisen ture ani ifaadha waanoo ifa jiru dubbadha ijaa ta'eef jechuudha. Kana mana namaatidha gatii soofatii fi biiffee kanas nitti argisiisee tan egaa kan manni baay'ee bareeda hoggaalaa seentanii tolaaltanii maaliif meeshatu mana guuteera saaloonii hoggaa seentu waan tokko man argitu akkuma argaa jirtanii lafa saraamikii argitu biiffee argitu as hoggaa seentan xarapheezaa televiizinii soofadha jechuudha kan argitan egaa ka mana keenya hin bareeffanna hojjennee taanaan wanni mana keenya hin bareeffanne tokkollee hin jiru qarshii hojjennee arganne garuu kana hoggaan jedhu dirqama manuma kana bareeffanna jennee wanna qabnu akkaawuntii keenyarraa dhadha'uu qabna jechuu kooti miti egaa yeroo baay'ee nuti maal seetanii waan tokko hin hawwina nuti shamarranii bakka san ga'uu ni dhabna garuu obsine taanaan tokko guyyaa ji'a tokko ji'a lamaan hoggaa meeshaa tokko galfanne ji'a itti aanu immoo akkaawuntii keenya irratti teechifachaa ji'a biraa immoo waan biraatiin hoggaa godhanne hin kufnu dhugaan isin jedha jechuudha maaliif achirrattis qusachaa jirra mana keenyas bareeffachaa jirra jechuudha. Inni tokko immoo biyya galee ofii kiyyaafan meetiraala guuttadha jechuullee baay'ee ulfaata. Biyya keessa gaafa galle maaltu nuti ta'a baasin booleedhaan nu jalqaba. Isuma dhugaan isiniin jedha makiinaan kontiraanni qabamee dhufu haadha kee yookaan abbaa kee yookaan obboleessa keetti miti yoo tarii abbaa manaa kee ta'ee
birriin ishiin fiddu sinillee kiisii koo keessa gala jedhee yoo abbaan manaa kee makiinaa kontiraata qabisan kaffaleen alatti sumatu kaffala jechuudha. Ati nuti ijoollee magaalaa Finfinneeti miti hatta Finfinnee waggaa taatanii makiinaa kontiraataa achitti importi dhaa'umtuu dhufee tosiniif fuudhu jechuudha. Kana fakkaata ni kafalla. Egaa kaatarii dhibba keessaa namni tokko kan makiinaa firaa qabaachuu danda'a malee hundi keenya kireeffanneetu magalla jechuudha. Innaa kanaafuyyuu waa'ee waciitifini waciin achiisin jalqaba. Garuu har'a waggaa birrii wayii irraa galfattanii biiffee xiqqoo sana quxuuf jette sana mana keessatti bitattan yeroo ta'antu immoo firiijii tana waggaa bitattan firiijiin dirqama tana taati jechuu kooti fi miti fakkeenyaan isinii fudhadheetoo jira. Yeroo itti aanu immoo walirra buustaniitoo nama afur nama wal jaalattan ijoollee baay'izawwee nama wal jaalattan malee qubii online irra walitti hin seenina namni baay'een shamaran baay'ee wal ganaa jirti. Isiniin jedha waa'ee wal ganuu kanarratti guyyaa tokko viidiyoo seerifan qabadhee tolu fakkaabboleettiin too sagalee naa ta'e kan jetti tokko ni jirti. Amma waa'ee soofatiin dubbachuudhaaf deemaara waa'ee meeshaa waa'ee mana keenya bareechuutan dubbachuuf deemaa jira jechuudha. Hoggaan nama wal beektan boru biyyatti illee qa'ee tokko kan taatanii wal kumachuu fi wal himachuu kan dandeessan hoggaa ta'e nama lama nama sadiin akka qubii walitti hoggaa buutanii birrii fakkeenyaaf waggaa birrii achiititti jechuudha. 1,000 nyaattan 500 huqubii walii darbitanii ji'a tokko nama tokko soofaa kana ji'a tokko nama tokko soofaa kanallee waggaa bittanii isin manatti waa uummattan jechuudha. Dhugaa malan isinitti maa jira ijoollee isinii ol waa beeka isinii ol mala qabaadhe fi miti garuu tooftaa kana warri wal amantan warri wal jaalatan warri walii galuu dandeessan qofti malee onlaayinuma kanarratti lubbuu tiyyaa qaalii tiyyaa bareedduu tiyya waliin jettaniif wal amantan jechuu kooti fi miti. Baay'izawwee balaa amantii kanatti nuti ani jechuudha. Fakkeenyaaf namni ani hin beekne onlaayinii kanarratti namni ani beeku birrii ji'a lamaa naa ergitee jechuudha. Shamarreen takka ani kan talaarsiiti shishawaadha. Naa ergitee birrii ji'a lamaa ishiin 1,000 birrii 2,000 naa ergitee dhugaanis ji'aanis birrii 1,000 hojjedha waan ta'eef gaafa ji'a lamaa 2,000 ishiisan ergeef jechuudha. Maal kuni maalin namni gaafa sii kennu ejjennoo kee ilaala. Ejjennoo kee ilaala malee lafumaa kaatee maalii kiyya jettanii guyyaa guutuu riikaardii walii ergaa ooltanii fi miti kan wal amantan ejjennoo walii ilaala. Rabbi keessattuu namni tokko gaafa walii liqeessitanii Rabbi isaa sodaataa jedha laala. Xiinxalaa laala ijoollee. Kan isinirraa ba'uu dafqa waan ta'eef jechuudha. Maaliifan kana jedhee soofan baay'ee gatiin isaanii ulfaataa. Soofan kun meeqa gatiin isaa waggaa itti naan jettanii kan bitameen 90,000dha. Kan fe'iisa wajjin 100,000 fixe jechuudha. Yeroon kun xiqqoo turee jira. Amma ka gatiin isaa dabaluu danda'a. Wanti gadi deemu jiru ol deema malee yeroo sanitti xiqqoo turee jira. Erga ani galee bitame baay'izawwee tureen jedhamu. Erganan biyya Arabaatii galee bitame 90,000 bitame fe'iisa wajjin 100,000 fixe jechuudha. Wanni soofan kuni maaliifan akkan isiniin jedhe namni tokko kophaatti natti ulfaata waggaa jettanii nama wal amantaniin walitti akka huqubiitti birrii 500 darbaadha akkuma wal amantaniin. Akkuma namni sun amantii isaa kabaja rabbii isaa sodaataa jettanii wal beektaniin walitti buufattaniillee waggaa bitattan isiniin ni salphata isiniin jechuufanii. Egaa kan wal beennaa shamarran biyya Arabaa ni hojjenna malee ba'aa baay'ee qabna namoota baay'ee gargaarra jireenya keenya keessatti nuti shamarri biyya Arabaa hojjennu nama lama nama sadi namni dhabu hin jiru. Hookan haadha dadhabduu qabna hookan obboleetti hookan obboleessa barsiisnu qabna hookan ijoollee barsiisnu qabna hookan abbaan manaa keenya iyyuu birrii keenya ji'a waa'ee birrii keenyaa kan dubbatu jira jechuudha. Gaa'illi immoo gatii nama baasisa ijaa ta'eef iyyuu garuu karaa salphaadhaan nama wal amantan wajjin hoggaa akkatti walitti buutanii wanti ulfaatu meeshaalee keessatti ka algaan illee jiddu galeessi ni jira soofadha jechuudha. Soofaa kwaalitii hoggaan bitini biyya keenya keessatti gadi seenti ni cabdi isuma dhugaanis ni jedha jechuudha. Birrii ilaaltanii soofaa ishee akkanumaan kulkullee bittanii galtanii gaafa xiqqoo turte hin cabdi. Nuti namni biyya namni walitti dhufaa ollaan sitti dhufaa firri sitti dhufaa namni wal keessa yaa biyya keenyatti akka biyyoota biraatii miti jechuudha. Dhufanii sa'a xiqqoo wayii taa'anii achiin booda bahanii deemassanii miti namni keenya wal dhibbatee fa'aa wal bira taa'a jechuudha. Namni keenya baay'ee rakkoo walii beeka waan ta'eef soofaa kanarra isaan namni 3 taa'u gaata namni 10 soofaa kanarra taa'uu danda'an biratti waluma dhibbatee waluma danda'eetuma jechuudha. Kanaafuu bitanne taana waan nafsee qabu kuni amma fakkeenya mukni isaa muka orjinaadha muka danfee baheedha.
adagaa danda'a jechuudha. Karanii isaatillee baay'een jaaladhe. Sababbiin isaa biyya keenya namni harkatu dafqaa alaa dhufee harkaan qabataa yeroo hunda qulqulleessuun baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu awwaarallee ni damdamataa waggaa filannu kan waa ta'e xiqqoo karariin isaa kara adiititti deemuun filatina. Keessattuyyuu ijoolleen wantoota adiinatti ergitan ni jirtan keessan karoota adda addaati aappii adda addaati irraa iskiriishuut gootanii akkanumaan ijatti isin hawwateedha warri natti ergitanii gatii kana nu gaafadhu jettaniillee ni jirtu jechuudha. Soofawwan biyya keessaa akkuma tanaan dura viidiyoo hojjedhe san fakkaatan isiniin jedha. Viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Barumsa biraatti nagaa walitti deebitu.